Seenaa faffacaasaa waliin nu baqayaa hordoftoottennaa fi dhaggeeffattootteen wanti nurra dubbachuu deemnu waa'ee haala yeroo ammaan tanaa biyyattii keessatti deemaa jiru, waa'ee mootummaa Itoophiyaatii fi waa'ee haala amma biyyattiin keessa jirtu irra waan gabaabduu tokko dubbachuu barbaanna jechuudha. Mootummaan Suudaaniitii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti lolli akka gaggeeffamee deemaa jira jechuudha. Lolli sanii namuuf uffataatii harka laf jalaatiin waan balleessaa jira. Mootummaan Itoophiyaa sodaate hafuura baasaa hin jiru jechuudha. Fiifis waan danda'achi darbaa hinum jira. Ammoo wanni soda guddaa qaba. Haalli adeemsa biyyattii tanaa haala hamaa keessa seenee jira. Haala jibbisiisaa keessa seenee jira jechuudha. Haala jibbisiisaa tanirraa biyyattii tana hambisuuf furmaanni biyyattii tana keessatti barbaadamuu qaba. Haala jibbisiisaa kanirraa akka biyyattiin tun dandamatti yoo barbaadan mootummaan addunyaatii fi mootummaan biyyoota gamtoomanii akka Awurooppaa hundi qaamni sadaffaa jidduu seenee osoo biyyattiin tun wal waraansamaa seen osoo biyyattiin tun balaa hagan irra guddootti hin adeemne jidduun namni fal godhuu qaba. Mootummaa keenya kana namni tokkolleen kan fal godhaa jiru hin jiru. Usee taawaa jira jechuudha. Lolli duraan naannoo Tigraay irra baname hamma hara biraa jijjiiramaa jira. Hara naannoo Oromiyaattas deebi'aa jira. Halee fireen gadda namuu waan deemaa jira gurraanii dhageessanii biyyattiin tun haala yaaddeessaa akkasiin ka'ee jirtu hanga torbaan dabree asitti waraanni walloo naannoo Oromiyaa walloo irratti geggeeffamaa jiru mootummaan kun hafuura baasee hin beeku. Nama dubbates paarlaamaa keessatti deebisa inni kenneef namni oduu Itoophiyaa hordoftan la dhageettan jedhee yaada jechuudha. Mootummaan kunini nama saba Oromootiif dubbatu hin barbaadu. Nama saba biraatiif dubbatu Amaaraa yoo isin geettu ilaalchi wal nama dabarsu mul'ataa jira jechuudha. Akka sabaaf saba wal caalchisaa jiran akka abbaan biyya Amaara ta'ee mootummaan Itoophiyaa guyyaa irraa agarsiisaa jira jechuudha. Wanni kun ammoo waan itti saba Oromoo kana waliin buusan malee saba Oromootiif saba Amaaraa waliin buusan malee waan furmaata takkallee fiduu hin dandeenye akka taate nama ofirraa ni beeka jedhee yaada. Abbaa biyyaachi dhiibanii habira ofii gad dhiibuun kun waan hin barbaachifne waan ta'uu hin qabu. Kan namni laalee hanqatu qaba ture. Kan namni waan hin tolle waan biyyatti waliin buusa namni biyyi bulchu tokko gochuun qabu ture. Mootummaan Itoophiyaa Amaaraaf Oromoo walitti diruuf deemu uubirraa haraatee jira jechuudha. Karoora kana waa hundaa fixatee jira karoora kana. Warra kan lameen waliin buusuuf saba Oromoo kan itti fixuuf qophii hunda xumuratee jira. Kana ammoo yoo hanqachuu isiin baatte adeemsi biyyattii tanaa haalli biyyattii tanaa hammaataa dhufa. Akka saba kan lamaan waliin buusuuf deeman qophii hunda xumurate yoo ammoo biyyattii tun lameen waliin buute furmaanni takkallee kan dhufu hin jiru jechuudha. Kana ammoo sila namni biyyi bulchu tokko uf yaade biyyaaf yaade waan kana hanqisuutti nama irraa eegama ture. Mootummaa keenya keessa wanni akkas jedhaman jirtu saba kana maqaa ABO shaneetiin maqaa hidhamtoota siyaasa Oromootiin irra karoora guddaa godhanii jiran. Hamma karoorri san dura fashalaa'ee jennaan maqaa ABO shaneetiin
maqaa isii waballeessi jedhu biyyatti tan akka weeraruuf deemanitti ifa jechuudha. Biyyattiin tun ammoo hojjaatti naannoo tokko nagaa horte naannoon tokko nagaa ta'uu hin dandeettu. Maal jennaan abbaan biyyaa Oromoo ha biyyaaf qabsaa'e Oromoo Itoophiyaa jechuun Oromoo akka taate namni seenaa beeku hundinuu ni beeka jechuudha. Saba kana weerarki irraa fuudhanii lol itti bananii akka malee godhuuf ta'a mootummaan Itoophiyaa. Kun ammoo waan hin barbaachisu. Waan ta'uu hin qabne takka namni gochuu hin qabu ture. Wanni kunini waan adeemsi biyyatti tana balleessuuf deema. Balaan biyyatti tana keessatti uumamte nuti tokkollee hin toltu jechuudha. Nuufis hin taatu saba biraatiifis hin taatu. Yaa Oromoo. Bojoar Mahammad ammaan dur mammaakee dura ufiifi ta'ii achi booda ormaaf ta'ee namni hunda dura ufiif ta'uu qaba. Nam ufiif ta'ee ormaaf ta'a. Namni saba keessa dhalatee hin tolin nam toluuf hin qabu jechuudha. Nam ta'uuf hin qabu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kan muummichi ministeera Abiyyi Ahmediin durfamu biyyi tana akka inni laaqeef mul'ataa jira. Akka inni itti biyyi balleesse biyyi tun duraan namni walaaf qabduun Eertiraa qofa. Amma Misirii waliin beekan, Suudaanii waliin beekan, Keenyaa waliin beekan, Soomaaleenis waliin beekan jechuudha. Akka malee biyyatti tana godhee jira. Keessi keenya nagaan qabu. Naannoo Tigraay kophaatti duulaa jirra. Naannoo Oromiyaa kophaa shororkeessaa jirra. Biyyattiin tun karaa takkallee nu furmaata argachuu hin dandeettu. Yoo adeemsisii kana taate, yoo adeemsisii jijjiiramaa hin finne, yoo warri biyyi bulchu jijjiirama hin finne, akka kanaan jijjiiramni takkallee dhufuu hin danda'u biyyattii kana keessatti. Wanni kun hundi waan mootummaa irraa hin tolle mootummaan Abiyyi Ahmed godhaa jira jechuudha. Kan hunda hayyoonni biyyittii tun qabdu, beekaan biyyittii tun qabdu, kaanidha jira, kaayidha hin jirre, bahee dur dhaabbattee bahee mari'achuu qaba. Biyyi keessa yoo mari'anne malee furmaanni hin dhufu. Yoo wal ta'an malee furmaanni hin dhufu. Duraan Tigraayitti labaasaa jiranii hamma maqaa baa'uu shaneetiin nurratti duulaa jira. Sabboontoota Oromoo fixuuf Oromoo cabsanii ganna kun tokko kan jedhan san of duuba deebisuuf itti qophaa'anii jiran. Mootummaan keenya kun akkuma mootummaa duraan dabre irraa adda ta'e dhufe. Jalayaatuun hambaa wayyaanee taafteetuun akka malee taate akka malee biyya godhuuf teetti jechuudha. Ufiif akka malee taate akka malee biyyatti tana godhuuf teetti. Waan namni xiinxalee irra qophaa'ee irra mari'ate dhaabsisuu qabdu. Waan dur dhaabbachuu qaba. Wanti sabaaf sablammootaaf hin fuune nama fuutuuf hin qabdu. Lolli biyyatti tana keessa deemu kun Amaaraaf hin fuudhu, Oromoof hin fuudhu. Oromoof Amaarri obboleeyyanii walitti buusuun, wal lolchiisuun maaliif barbaachise? Tun waan gaafii nama godha. Akka warri kun wal waraanu godhanii Amaarraa yoo namni wal dhabdu, fakkeenyaaf yoo raayyaan wal dhabdu dubbitan beddela akkasiin fakkaatu akkasiin dhugaa taate hatiin mootummaa jidduu seentee naannoo wal dhabdeef gargar fixu naannoo tokkoof yoo tumsu goote naannoon taan akka mataatu haata bulchuu jirtu biyyi tana wajjin qabna. Nutiin kun nama walirra dhalee jiru abbaaf obboleessa ha walirra fuudhee haati mina nama haati mina tanamaa Amaaraa jira hata Amaaraa fuudheef jala qabu jira. Yoo mootummaan sababa mootummaatiif sababa sirna biyyi
sabab sirni bilchiginnaa haamitti deemuu jiru kanaaf jedhe yoo sabni kun lameen waliin bu'e balaan guddoon akkumamtu namuun ni beeka. Balaa tan tokko taanee dhaabsisuu qaba. Balaa tan wal bira dhaabbannee dhabamu godhuu qaba. Yoo balaa tan dhaabsifne malee yoo furmaata barbaanne malee adeemsi nuti deemu hakki nuti deemaa jirru kun furmaata takkallee nuuf hin godhu jechuudha. Yoo ka furmaata barbaannu taate malaaf marii qabaanne hacochoonu saniin jechuu barbaada. Yoo saniin ta'in yoo nuti waliin jira kun naannoo Amaaraatiif naannoon Oromiyaa walirra duultu taate nama iddoo rakkachuu ta'a. Oromoon Amaara fixuu fi yaada hin qabu. Amaarri Oromoo fixuu fi yaada hin qabu. Humnaan itti naqaa jiran mootummaatti namummisaatiin waan kan dalagaa jira. Shirri kun itti gaafatama fudhachuu qabu. Amaaraaniti Oromooniti Abiyyi Ahmad ta'uu qaba. Kan namoota xiinxalee ofirra beekuutti namni jiraataa ture yaa Oromoo. Namni kana ofirra ittisu yookaan kana irratti hasabaaf sablammoota waliin jiru taate yaadni isa fudhatama hin qabu jechuudha. Haan isaanii jechuu barbaadu kana maqaan nurratti hin duulan maqaa baa'oo shaneeti maqaan ittiin nu weeraran maqaa baa'oo shaneeti adeemsa warri karaa godhatetti deemu abaa'oo shaneetan saba Oromoo kan akka irratti duulanii balleessuuf deeman akka hojjan namni hamaan nama ajjeese mootummaan hojja nama ajjeese abaa'oo shanee jedhan yookaan juuntaa jedhan ololli kun guutumaa dhaabbachuu qaba. Ololli kun yoo qaamni sadaffaa jidduu tana seenee dhaabu malee adeemsi mootummaa yoo ilaallu dhaabbatuuf hin taa'u jechuudha. Kan irratti sabaaf sablammootii hayyoonni biyyattiin qabdu ibsa baasanii marii hatattamaa habiyyuun dirmaachisu hidhamtoota siyaasaa kan dhaabaasee biitan lola afaan qawwee kana dhaabe karaa dheeraaf seeraatti akka deebiin isaniin jechuu barbaada. Yoo sun hin ta'in biitan keessa furmaanni hin dhufu heeraaf seerri hin jiru biyyattiin tun laaqama hamaa keessa seenuuteetti yaa Oromoo. Kan irraa qophoomne kan irraa wal mari'anne kan irratti haqabsoomnu saniin jechuu barbaada. Hojjaan nu bu'a buufan yoo kan taane qofa. Hojjaan wal dhaga'uu dandeenyu yoo wal mari'anne qofa. Yoo attis karaa cabxeen adeemtu jettee deemtee anis karaa cabxeen adeemtu jedhee deeme biyyattiin tun balaamtu keessa seenuuteetti balaa kan irraa ittisuuf yaad wal jijjiiranne wal mari'anne haqabsoomsin jechuu barbaada. Qabsaawaan kufa qabsoon itti fufa injifannoon taqeerroof qarreessan jedha. Namni sabiskiraayibii sheerii laayikii ta'e qaba. Sheerii laayikii sabiskiraayibii nu gargaara saniin jedha. Sheer godhaa waliin gaggayaa galatooma galatii keessan bilisummaa dhaamsee hin cabaan kan saniin jechuu barbaadu kana tokko taane wal mari'anne haala deemaa jiru kan haa dur dhaabbannu kan lolaa jiru sirna bilchiginnaati. Kan waliin nu diraa jiru sirna bilchiginnaati. Kan dur dhaabbanne Amaaraaf Oromoon abbaaf ilma soddaaf obboleessa harka wal qabanne haqabsoomsanii jechuu barbaada.